Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan kanneen muslimaa, waaqeffataa, kiristaanaa, ortodoksii amantii garagaraa qabdan hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii. Nageenyi kiyya kan jaalalaa, kan kabajaa, kan tokkummaa Oromummaa, kan onneeti irraa burqee bakkuma jirtanitti isin naaf haa geessu. Turtii yeroo dheeraa booda gara Facebookaa kanarraa badeen ture baga nagaa walitti deebine. Arraan tana barumsa hedduu namatti tolu kan barbaachisaa ta'e kan hedduu isin fayyadu tokko qabadheetiin isiniif dhiyaadhe. Barumsi arraa isiniif dabarsuu deemu kun barumsa duriitiin hedduu wal adda. Barumsaan amma dura isiniif dabarsaa ture ni caala je'eetiin yaada. Barumsi arraa kuni isinuu yeroo argitan akka hedduu itti gammadan abdiin qaba. Barumsi arraa kun maaliif akkanatti adda tahee, maaliif akkanatti barumsa durii irraa adda ta'uu isaa irra deddeebitee dubbatta yoo naan jettan. Barumsi arraa kuni waa'ee Facebookaa xiyyeeffata. Keessattuu gubachuu Facebook, cufamuu Facebook, Facebookiin disembali nama jalaa tahuu irratti isiniif barumsa gahaa jechuu isiniif dabarsa. Facebookni nama jalaa cufachuun disembal nama jalaa tahuun namoonni hedduun akka waa'ee kanaan rakkachaa jiranii fi akka wanni kun hedduu rakkoo guddaa itti ta'e ergaalee adda addaa kan namoonni maxxansanii fi ergaa gama keessaatiin naaf ergan fi akkasumas gaafiilee adda addaa kan na gaafatan. Facebookiin kiyya gubatee, Facebooka kiyya akkamittiin deeffadhaa, gaafiilee akkasii baay'een keessan naaf barreessitanii jirtu. Waa'ee kanarratti anis sirritti qoradhee jala bu'ee falli isaa maali, furmaanni isaa maali waan jiru sirritti qoradhee dhibbaa dhibbatti furmaata isaa akkamitti akka isin jalaan gubanne seeraan jechuu Facebooka keessan waan barbaaddan maxxansitanii sirritti osoo isin jalaan cufamne ID keessan verify irra gootanii akka itti fayyadamtan karaa isinitti agarsiisuuf. Gabaabumatti Facebookni akka isin jalaan cufamne akkamitti waraqaa eenyummaa keetiitiin akkamitti godhattaa isa jedhu isin barsiisuuf deema. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin turaa afeerraa kiyya. Share waliif godhaa, obboleeyyan kiyyaaf dabarsaa. Osoo gara barumsaatti hin dabarreen dura YouTube chaanala kiyya akka subscribe gootan asumaanin isin afeera. Hanga ammaatti warroon subscribe hin godhin akka subscribe gootan. YouTube chaanalii kiyya obsaa teknoo jettanii barreessitanii erga haala kanatti barreessitan search gootan. Haala kanatti isiniif baha. Loogoo kanaatu irra jira. Akkanatti isiniif dhufa. Erga isiniif dhufe booda barruu diimaa kanarratti subscribe kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan. Ergasii kanarratti jechuu akka yeroo gartee viidiyoon ani upload godhu notificationin isiniif dhufu. Kanarratti yeroo tokkoof tuutanii jechuudha. Amma kallattiin gara barumsaattiin isin dabarsa. Okay. Facebooka keenya akkamitti akka nu jalaa hin cufanne ID keenyaan waraqaa eenyummaa keenyaan akkamitti sirreeyfanna ka jiru barumsi irraa Facebook irratti dheeytan jechuu. Gara Facebooka keessan irratti dheeytan achi booda kana jechuu harreeqaa sadeen kanarratti tuutan san booda gabbuutanii
account settings kan jedhu kanarratti xuuxan. San booda general kan jedhu kanarratti xuuxan. Ergasiin booda haala kanatti isinii fida. Maqaa keessan irratti xuuxanii achi booda haala kanatti isiniif dhufa jechuu. Maqaan feesbuuka keessanii jijjiiruu qabdan. Yoo maqaa feesbuuka keessanii jijjiirtan malee haala kanatti isiniif hin dhufu. Learn more kan jedhu kanarra kan xuuxan. Garuu learn more kana argachuudhaaf maqaa feesbuukaa jijjiiruu qabdanii jechuu. Okay, learn more kan jedhu kana xuuxanii ergasiin booda gabbuutan. Kan please let us know kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan. San booda haala kanatti isiniif dhufa. Asirratti guuttanii jechuu. Okay, maqaan an feesbuukaan fayyadamuu barbaadu san kan ID irra jiru asirratti barreessitan. Okay, amma maqaa kiyyaa barreessu. Obsaa maqaa keessan erga akkanatti barreessitan booda gabbuutanii jechuu. Asirratti pick one kan jedhu kanarratti xuuxan. San booda gama jalaa kanarratti azar kan jedhu jira kanarratti xuuxan. San booda dhumarratti erga akkanatti guuttan booda maqaa barbaaddanii fi hunda isaa erga guuttan booda asirratti choose file kan jedhu kanaatu jira. Kana xuuxan. Erga kana xuuxanii ID keessan filattanii jechuu. ID isin save godhatan moobaayilaan kaaftanii jechuu. ID keessan irratti save godhatan. Okay, ID'n kiyya kana. Haala kanatti bahaa jechuu. Send kan jedhu kana cuqaastanii jechuu. Erga sirritti guutuu keessan mirkaneeffatan jechuu. Dhumarratti send kan jedhu kana xuuxan. Tokkoon oofsitanii kunooti erga isin send gootan booda maal isinii fida? Thanks for contacting Facebook. We may reach out to you if we need more information isiniin jaa. Haala kanatti erga isinii barreeffama kana isinii bida booda khalaas if booda deebitanii san booda sa'aa 24 booda notificationii isiniif dhufaa jechuu. San duratti yookiin san boodatti notificationii isiniif dhufa. Maqaa isin godhatan fi feesbuukni keessan isiniif jijjiirama. Ergasiin booda deebitanii ammaasiis account setting general kan jedhu ammallee bikka maqaa kanarratti deebitanii jechuu. Okay, baraz name kan jedhu kana kunis barbaachisaadha. Baraz name kan jedhu kana guutan. Erga kana xuuxan booda baraz name kan jedhu akka isiniif galu baraz name kan jedhu kanarratti xuuxan. Ergasiin booda asirratti xuuxanii akkanatti isiniif bahaa jechuu. Dhuftanii maal filattan? Baraz name kan jedhu kana xuuxan. Okay, achi booda asirratti maal barreessitan? Maqaa akkaawuntii keessan irra jiru san barreessitanii jechuu. Okay, amma kiyyaa barreessanii obsaa kiyyaa kanatti jiraa jechuu. Kana barreessitanii achi booda save kan jedhu kana save gootanii jechuu. Achi booda save taha. Haala kanatti save taha jechuu. Inni biraa username kanaas haaluma sanitti itti barreessitan kanuma ID irra jiru sanitti itti barreessitanii jechuu.
erga kana hunda haala kanatti guutan ID keessanis irratti upload gootan haala roofu isin garsiisetti kana erga xumurtan booda Facebookiin keessan waa takka isinirraa hin ta'u jechuudha. Facebook keessan isinirraa hin gubatu. Okay, yoo Facebook keessan namni kan report godhee isin jalaa cufu ta'e akkamitti deeffattanidha. Erga kana guutan booda namni report yeroo isinirra godhe akkamitti deeffattan isinitti argisiisa. Facebookii kiyyaa kan cufame tokkotu jira sanirratti isin argisiisa ammallee turtiin keessan hanga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin haa ta'u. Okay, akkuma argitan Facebookiin kun Facebookii kiyya kan na jala disable ta'e jechuudha. Kanarratti isin argisiisa. Yoo isin jalaa gubate akkamitti deeffattan. Get started kan jedhu kana tuutan. Ergasiin booda akkanatti dhufaa jechuudha. Your account has been disabled for pretending to be someone else which goes against the Facebook community standard. If you think we made a mistake, please let us know. Kana tuutan jechuudha. Let us know kan jedhu kanarratti tuutan. Achi booda haala kanatti isinii fide jechuudha. Asirratti barreeffama barreessitaniitu jira jechuudha. Asirratti barreeffama barreessitanii jira. Isinitti argisiisa. Okay. Barreeffama kana achitti galchitanii jechuudha. Barreeffama kana YouTube kiyya jala description YouTube kiyya jala isiniif kaa'a. Okay, barreeffama kana fiddanii asitti barreessitanii jechuudha. Kun akkuma argitan kana barreeffama kana asitti galchitan maal jedha? Hello, I have a problem in my Facebook. When I log in, it says your account has been disabled by an administrator. I want to know why I am disabled, please, and when I can log in back. I hope that you can help me, and I thank you for any answer you will give it to me. Bye. Barreeffama kana asitti argitanii asitti barreessitanii accounting kiyya disable na jalaa ta'ee jira. Maalii fi accountii kiyya naaf laaltanii akka naaf deebiftan barruu jiru kana asitti barreessitan. Achi booda as ID keessan kan accountii akka roofu isin argisiise san irratti upload gootan san fuutanii choose file bakka jedhu kana irratti ID san deemtanii filattanii jechuudha. Amma mee fakkeenyumaan isin argisiisuu deema. Fakkeenyuma ID irratti dhooytan jechuudha. Haala kanatti kuno erga barruu kana barreessitanii ID keessan asi guutan dhumarratti maal gootan? Send kan jedhu kana gootanii jechuudha. Send amma ani erguun barbaanne ergee jiraaf jechuu duraan isinumatti argisiisuuf send kan jedhu kana tuuxanii achi boodanii ergamaa fi za'a tokko booda isiniif deebisuu dandahan, sa'aatii 72 booda isinii deebisuu dandahan, guyyaa tokko booda isinii deebisuu dandahanii jechuudha. Facebookiin keessan dhibbaa dhibbatti deebi'ee akka itti beekuu dandeessan Facebookiin keessan deebi'uu isaa kan beekuu dandeessan Gmail keessanitti isiniif dhufa jechuudha. Amma fakkeenyaaf isinitti argisiisa. Facebook an deebise tokkotu jira. Kunooti meesejiin kun isinii dhufnaan
Hi, Facebookii kana anaatu haala kanaan namaaf amma dura deebisee. Hi Muhammad, thanks for confirming your identity. We have unlocked your account and you should now be able to log in. We are sorry for the inconvenience. Messaging kun isinii dhufnaan Facebookiin keessan dhibbatti isiniif deebi'ee jechuu. Kun isinii dhufe jennaan messaging amma argitan kun yoo kan isiniif dhufe saa 72 booda erga ID keessan ergiteef booda kana isiniif ergan. Kun isiniif dhufe jennaan Facebookiin keessan isiniif deebi'ee achi booda abbaan fade report godhaa ooluu isin jalaa cufuu hin danda'u. Facebook keessan seeraan jechuu itti fayyadamuu dandeessan. Namni isinirraa gubuu danda'u tokko hin jiru jechuu san booda. Yoo report godhaa ooles abadan cufuu hin danda'u. Wahuma fade fiduu. Haala kanaan sirreeffadhaan isiniin ja'a. Akkumaan isiniin je'ee YouTube channel kiyya subscribe godhuu. Facebookiin kiyya kan amma dura gubatee ture deebiseen ture. Yeroo dheeraa booda social media irran turre kunoo Facebookii kiyya na argachuudhaaf obsaa Ahmaddiin maqaa kana barreessitanii jechuudha. Haala kanatti update ta'a jechuudha. Har'a qubeen kun ture sirraa'uuf ta'a kun hundi ID waan hin ergeef jechuudha. Obsaa Ahmaddiin jettanii search gootan achi booda kunoo kanaa jechuudha. Facebookiin kiyya kan dhugaa kana maqaa adda addaatiin Facebookiin banamee jira. San kiyyaami Facebookiin kiyya kan dhugaa kunoo isa kana wanni mirkaneeffachuu dandeessaniin flower isaa 26,000 yookiin kan sanii ol ta'e jechuu kiyya. Kana akka gartee YouTube channel keenya subscribe gootan Facebook irrattis akka nu hordoftan haala kanatti erga isiniif behe booda bakka follow jettu kana tuutanii achi booda viidiyooleen an dabarsu yeroo sanatti akka isin qaqqabuu barbaaddan see first kan jedhu kanarratti tuqa. Viidiyoo gartee waa'ee Facebookaa kana kan arraa kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaan isaa itti fufa. Hanga kutaa tokkoffaa lammaffaa isaa isin biraan gahuu kutaan lammaffaan isaa hanga isin qaqqabu Facebook kiyya YouTube channel kiyya subscribe godhaa. Ni eegaa hanga isitti. Kanuma barumsi arraaf dabarse kanuma ani hanga ammaa kan barumsa kana isiniif dabarsaa ture obsaa Ahmaddiini. Nagayaan naaf tura hamileen keessan daran cimee itti haa fufu. Nutis barumsa isin barsiisuu jalqabne kana ittuma fufna. Inshaallah rabbi nu haa gargaaru du'aa nuuf godhaa. Hamilee teessaniin nuuf jajjabeessa. Viidiyoo biroo waliin hanga walitti deebinuu turtii gaarii barumsi arraaf qabnu kan asumarratti xumuramu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.